ilmaan oromoo man hidhaasu darbiyaa keessatti dhumaa jirtuuf sagalee haa taanu anas ni ilaallata sillee ni ilaallata namni afaan oromoo dhaggeettu hundi sagalee ta'eef hawaasni biyya keessaa haadha abbaan teenne ilmaan teessan mootummaa kanaan dhabaa jirtan ta biyya keessaa isinirraa funaanee gara naannoo amaaraa ergaa jira ta biyya alaa jirtu mana hidhaatitti gidiraa adda addaatiin fixaa jira ijoolleen Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa jirtu rakkoo hamaa keessa jirti miidiyaaleen adda addaa sagalee ta'aa fi keessattuu miidiyaan raadiyoon taru warri baadiyyaa ka inni gabbaasetiin horiirraa guuru kun sagalee haa ta'uu fi ilmaan oromootiif sagalee ta'a. An dhimmi isaanii nagalcha ati hoo si galcha. Mata keenya kan Saudi Arabiyaatti hidhaa jiru dhimmi jaraa dhimma lubbuuti. Mana hidhaa Suudii keessa rakkachaa jiraniif. Warra lubbuun darbaa jiranuuf. Mana hidhaa Suudii keessatti du'anii qofa gabaasa osoo hin taane biyya Saudi Arabiyaatti argamanii. Anis ijoollee Suudiiti. Isallee ilaallata hunda keenya ilaallata. Lubbuun isaanii gaagaamarra jirti. Achi keessatti ni beeytanii nyaanni gahaan hin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magaan ka jaallo daawwati yaa Oromooti jaa ummata keenya kan Saudi Arabiyaatti hidhaa jiru sagalee ta'aa fi du'aanis hin dagatina ummata hidhaa jiru kan Saudii jiru rabbiin nagaan isin haa baasu balaa isin irraa haa qabu hawaa takka hin taane rabbiin tokkichi isin haa dirmatu rabbumaan namaa dirmata rabbiin nama jeessa rabbiin nama haasa rabbuma dalaguma rabbiiti hundinuu rabbi isin haa dirmatu ayyuu yoom kamani fedhe farkan kennuutu si waasibiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lammii keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti kan rakkachaa jiraniif sagaleen hin ta'a. Dhimmi isaanii dhimma keenya si ilaallatanii ilaallata hunda keenyaa ni ilaallata. Dirqama namummaati. Hundi keessanuu sagalee ta'aa fi warri ilaamaa sagalee hin ta'iniif bikka jirtanitti warri afaan Ingiliffaa beekan afaan Ingiliffaatiin warri afaan Arabiffaa beekan afaan Arabiffaatiin karaa hundaanuu sagalee ta'aa fi akka salphatti ilaalina lammiin keenya dhumaa jirti ilmaan daa'imman dhumaa jira. Mucaa kana ilmoo asin mana hidhaa jalaa du'e kanatti kunoo namni keenya rakkachaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata Oromoo warreen addunyaa irratti argamtan marti keessanuu dhimmi ijoollee Suudiidhaa anna galcha ati hoo si galcha eega si galcheefu sagalee tahiif dhimmi nuti qabnu dhimma Oromummaati. Oromooti yaa ummata Suudii jiruti ijoollee teenya warra Suudii miidhamaa jiranitti shamarran akkasumattis haawwan ilmaan qabatanii ilmaan xixiqqoo qabatanii ijoolleen xixiqqishoon lubbuun isaanii dabraa jira dargaggeessi qeerroo qarreen lubbuun isaanii mana hidhaatitti dabraa jira abbaan fedhe akka fedhetti taphachaa jira Oromoo waliif sagalee taanee bakka takkatti sagalee taanee addunyaa tana haadha geessisnu yaa Oromooti yaa an dhimmi isaanii nagalcha ati hoo si galcha saniif jecha nagalcha eeyyeen sagalee waliif haa taanu lammiitii wal cinaa haa dhaabbannu dhimmi qabnu dhimma tokko qofa nuti Oromoon nama sagalee nu ta'uu hin qabnu wal malee saniif jecha yaa Oromooti sagalee tahaa fi galatu biyya Oromoo maal jireenyaa jedhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu dhimma ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti argaman warreen mana hidhaa jechaadha. Dhimmi jaraa dhimma lubbuuti. Hundi keessan bakka jirtan maratti dirqama dhimma keenya dhimma kooti dhimma keessanii sagalee ta'aa fi isiniin jedhan itti dhageessaniin jecha waan afaan beektaniin jechaadha. Kanaafiyyuu dhimma lubbuu waan ta'eef hin qoosinaa isiniin jenna galatooma sagalee ta'aa fi. Raakutaa malee obsuun achittuu maalti yoom kamani fedhe rakkoo farkan kennuutu si waasibiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo bakka jirtanii salaamtaan diyya. To'onnee irraa maddite isin biraa geessiniin jecha guyyaa irraan tana obboleeyyan keenya lammiilee Oromoo ilmaan Oromoo mana hidhaa Suudii keessa rakkachaa jiraniif sagaleen hin ta'a. Bakka jirtanii hundi keenya sagalee haa taanuu fi bira haa dhaabbannu isiniin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرد إما جباتكو إما لبوتكو راهن فيديو ديكا مراسا خانا خيستي هاسوف دوف لميلي خينيا لميلي إثيوبيا باسلام إثيوبيا إلمان أورومو خانغرتي منهيدا سود عربيا خيستي درارا مجران إساني بغرتي سغليته ورافي خانستي أرغم لميلي خينيا تتما أتشخيسا نوغد حديفة مني نبيتاني يرو تنتي أتشخيسا وانجر دائما غرغرا حادولي غرتي غرا قبط دردره ميقا غرتي خان خايوف خرورا ميقا قب شخيستي يرو تنتي هيدا خيست دربتمي خايوف خرورا سارا أدبه ميقاتو جرات شخيسا لبون إساني دو أرجرتي لبون ساني غاقام أرجرتي
Achi keessatti ni beeytanii nyaanni gahaan hin jiru. Tiriitmentiin tajaajilli gahaan hin jiru. Manni yoo dhukkubsatan yaalii gahaan argatan. Bishaan gahaan qaban. Gammoojjii keessatti gartee hidhamanii achi keessaa meeqa achi keessatti du'ee meeqa achi keessatti dahee meeqa achi keessatti lubbuun baatee darraa hedduu kana keessa jiran. Immigireeshinii Itoophiyaadha. Lammii teenya kan gartee Suudi Arabiyaa jiran isaaniif nu dhaqqaba. Assalaamu alaikum akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan keessan haa baay'atu dhimmi Suudi Arabiyaa na ilaallata sis ilaallata kanaafuu sagalee ta'if bakka jirtutti sagalee kee dhageessisi iyya kee iyya dabarsi addunyaaf mul'isi kanaafuu ummata Oromoo ijoollee Suudii keessatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiranuuf warra lubbuun darbaa jiranuuf ayyootii dhukkubsataa jiranuuf sagalee haa taanu dirqama lammummaa ba'e anis dirqama lammummaa ba'een jira dirqama anas sisi inni ilaallata ummata Oromoo bakka jirtanutti nagaan keessan haa baay'atu horaa bulaa deebana. Ormaa gappa jentee lammiiko taphamaa baati tiiruu nabtuu taate taphatoo tokkoon lakkuu taate. Dhaabbanni UNHCR fi African Union nu beekuu danda'uudha qaba. Hawaasni Oromoo Suudi Arabiyaa keessa jiru rakkoo hedduuf saaxilamaa jira. Yeroo ammaa kanatti dubartiin deettee achi keessatti maraattee mataan isii fayyaa dhabee ilmoo isii achi keessatti dhabdee ilmoon isii duutee ilmoo duutuu wajjin teetti ilmoo duutee irraa fuudhanii awwaalaa hin jiran jechuudha. Namni guddaan manguddoon achi keessatti cinqamaa jira. Dhibeen adda addaa nama tokko namni dhibee qabu tokkoo fi ka fayyaa wal keessatti hidhama jechuudha yeroo ammaa kanatti. Namni fayyaa qabu tokko namni tokko yoo dhibame irraa hin baasanii dhibeen kaan irraa kaanitti taraa jira jechuudha. Namni haala kanaan dhumaa jira dhibeen irraa walirraa itti tareetanii. Kanaaf ummanni Oromoo bakka jirtani wal malee humaan qabnu eega du'e qofa poostiin godhina namni tokko lubbuun isaa tarte taanaan deebi'uun hin danda'amu osoo deebitee lubbuu haa caalu hundeessatu deeba jechuudha osoo sochiin hawaasaa ka boo'insi hawaasaa ka deebisu taate kanaaf lubbuu nama jirtu baraaruudhaaf sagalee ta'aafi osoo lubbuun jiru sagalee ta'aafi hawaasa keenya wal bira dhaabbadha namni immoo miidiyaa gurguddaa maal kana qofaree warri carraa viidiyoo waraabuu hin argatin warri ukkaambeetiniin baadiyyatti qabameetiniin hidha mana hidhaa baadiyyaa keessa jiru warri silkiin harkaa guuramte warri achi buutan isaanii dhabaman parsantii 100 keessaa 75 nama kaameraa carraa waraabbii viidiyoon argatin nama carraa haasaan argatin ka achi buutan isaa dhabamee jira jechuudha biyya Arabaa keessatti hedduu takka roorroon guddoon deemaa jirti ummanni Oromoo bakka jirtanitti sagalee wal kakaasati ummata kana lubbuu isaanii baraara eegatare booda wanni deebi'u hin jiru jechuudha. Kanaaf warreen imbaasii keessa jirtanis warri xiqqoo lammummaa isaatti dhagamtu warri daldala ilma namaa irratti hin geggeessine tokko tokko ka keessa jirtan jechuudha. Mara walitti qabnee arrabsuun hin taatu ka namni sabboonallee keessaa hin dhabamu waan ta'eef namni dirqama lammummaa bahuu dandeettu dubbattee fooyyee tokko godhuu fi dandeetta ijoollee baadiyyatti hidhamte ibiddi itti qabateetiniin shifaan jismiin isaanii muluu shifaan dhuma jechuudha.